بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوت أخلاق إلى التسمة تدرين نتيرك أمنو موقف أعداء المسلمين من الأخلاق الإسلامية الجنو أدوين إسلاما أمل أخلاق إسلاما كان أفقبا كان جدوتا أدوين إسلاما أخلاق إسلاما كن باية قدات أفقاري تأوسا إيقا هبتني كنن كان بلسوف دندتك أبن هند فيدمني ما وانتو تيسان غرغارن هندوما كان كرا برنوتاتي والقبته كرا شيطانا وانتي نمجلسني والقبته وانتو تا أمل غاري كيسا نملقاسني نمباسن كرا كان كمل فيدموتين أخلاق الإسلام بل سورة مرتفعة كان ولقد كانت غزوهم للأخلاق الإسلامية من عدة جهات دول لساني أخلاق الإسلام بل سوف كرابا إلى تري كان كيسا نجل كبا غافما برنجري نمني مسلمة يتوكو كان إني أكب أراتي وكي مد أخلاقا كان إني تاسفة ديمو إني جلقبا ربي سافق يا آخرة تماني ديمو تأو الراهبتنيتو كراتين ربي نمني والتدفو شوفو كتو ديقو كان تري قبت اللمتا وانتي أخلاق إسلاما كان ججبيسا بؤرتي قولا إدوك أبسيسا غرغارا قجلشا ديمو شريعة إسلاما سرت حالة غاري في حالة سرية إن هبتشو تأوغا فبرا كنين كنا مد شريعة إسلاما بلسو تتئيه فتن كونيس أكام قوشوتين تكتك أكنمني شريعة إسلاماتي ولتلفين برن قوشو تكتك أمو ياد شريعة إسلاما كنا بلسوتين ياد جتشون akkaataa hubannoo inni qabu kana shari'aa jechuun waan nama terrorist waan nama miidhu waan kayriin keessa hin jirre waan dirqamaan jireenya namaa diigu akkas godhanii nama fahamsiisuutiin namatti tashwiisha namatti gochuutiin mafaayima isaa jallisuutiin takka ammoo diduutiin takka ammoo namoota shari'aa islaamaa kana barsiisus namoota baratus haala jireenya isaa itti dhiphisuun akka namni waan kana hojiirran oolchine taasisuutiin kun zaahiruma kan mul'ataa jiru khaasatan duwala biyyoota kiristaanummaa bira jiran yookiin biyyoota islaama hin ta'in keessatti kun ifaadhumatti kan beekamu lola walitti fufaa ta'e kan yeroo tokko hin nuffine yeroo tokko hin dadhabne kanneen akkanaa ta'aniitu akkasiin dhiibbaa islaamnaarraan ga'uudhaaf akhlaaqa islaamaa fi islaama walirraa adda baasuuf itti fufan إني كربراني وعرفوا قيمة الإفساد العملي التطبيقي فوجهوا جنودهم لغمس أبناء المسلمين في بيئة مشحونة بالانحلال الخلقي بغية إصابتهم بالرذائل الخلقية إني سدفان أخلاق كان بلسوف تيوري يوكين أفان قفان دبتشو سنتاني qabatamaan waan tokko wajjirratti qabatamaan hojjechuun akka iddoo ol'aanaa qabu hubachuutiin ilmaan muslimootaa hawaasa akhlaaqni isaanii bade keessa kaa'uutiin iddoo isaan jiran kan waan yaraa waan fokkisaa waan gadaanaa kan fedhii foonii irratti hundaa'e kan jal'ina irratti hundaa'e kan waan gaarii of keessaa hin qabne keessa kaa'uutiin akka isaan أخلاق إسلام الرابحان تاسسوا يالا وعرفوا قيمة إفساد المفاهيم والأفكار فجندوا جيوش المضلين الفكريين الذين يحملون إلى أبناء المسلمين الأفكار والمفاهيم والفلسفات الباطلة ضمن واردات المعارف المادية الصحيحة ذات المنجزات الحضارية المدهشة وعن طريق هذا الغزو الفكري الخطير يدخلون السم في الجسم إني بران مال هبتن أخلاق إسلاما تيفي نموت أخلاق إسلاما كبن كان أخلاق إسلاما الأبسيسون مال تأوقبا تلك أبوما واي أكاتا برنوت إسلاما كان دوغورا godhanii lafa kaa'u islimnaan dogoggora akka ta'e yookiin akhlaaqni islimnaa keessatti argamu dogoggora akka ta'e lafa kaahanii
dogoggora kana akka isaan geessanii bakkaan gahanuuf waraanni isaan qopheeffatan warra nama jallisu warra xiinxaltoota jedhamanii kaa'aman kanneen kana fahamii dogoggoraa filoosofiidhaan wal qabate dhara kan ta'e barnoota biraatii wajjin wal keessa makuun akka islimnaa yaadii islimnaa dogoggora ta'e sammuu namaatti galchuudha kan isaan barbaadan. inni kun qabxiilee arfan isaan akhlaaqa islaamaa balleessuuf taasifatan. jechoota garaagaraa kan aduwwiin islaamaa yookiin diinni islaamaa dudubbatantu jiru. isaan keessaa tokko maal jedha isinitti fakkaate? inni warra ummata tabshir yookiin immoo warra ummata kafarsiisuuf deemu ummata kafarsiisuudhaaf masiihiyyummaa yookiin kiristaanummaa babal'isuudhaaf warra deemu tabshir warra jedhamanii beekaman. isaan kun maal jedha ture? dubbateetu ولكن مهمة التبشير الذي ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية فإن في هذا هداية لهم وتكريما وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلمين من الإسلام ليصبحوا مخلوقا لا صلة له بالله. أكثرني دبت وري قرأ أخلا جرا كريستيان ماتنا موامو ترجمان بيو تركتن كيس ديماني تتمساني كبينيا كنوتي ونغرغارسا كنوتي أشكيسا أسلمنا كيسا نما باسوف ديمان كون جدا كيسان كاي وقولي سني كنما يوكين بدا وانت سنو جاتشوك أبدانو بيوتي مسلمة كيست نموتا جرا كريستيان مات تقلشومت جرا كريستيان مات تقلشومت كريستيان مات تقلشون كبجار أسانيف kan ta'uun itti jiraatu namoonni muslima ta'e tokko islimnaa keessaa bahuu qaba. achi booda hayawaana kan rabbii isaatiin wal hin beekne kan salaatii rabbii isaatiin walitti hin hidhamne kan akhlaaqa hin qabne gadhiisaa ta'e kan jiraatu ta'u kan akkasii argamsiisuudha malee islimna kiristaanummaatti fidanii galchanii iddoo gaarii qabsiisuu miti kan jiru. kaayyoon keessan isa kana jechuutiin jecha akkasiiti kan isaan dubbatan jechoota baay'eedha kan isaan dubbatan jechuudha. إن الطبقات المتعلمة ستختال زهوا أمام أنفسها بعلمها وستأخذ جزافا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا رغبة في تربية عقولهم حسب الاتجاه الذي توخيناها. نموني بركني رجل منجلو نموني نكون يهودي كتوكو تكسجدا الدرطاء يهودي كتوكو تكسجدا namoonni sadarkaa barumsaan barataniiru jedhaman ganaa bakka nuti barbaannu nu geessi. maaliif barnoota argannee qaroomneerra jedhanii isaan yaadaaraan namoota nuti wakkalannee qophee barnootaa keessatti yaada keenya yookiin immoo ayidooloojii keenya fikiraa kufriidhaa isa nuti kennineef sana keessa galchanii kennaniiruufi sana booda bilisummaatti fakkaatee ofii isaaniitii of danda'utti fakkaatee karaa kanaatiin kallattii nuti yaadne sana waliinuu ga'uu taa'uu jedhu wantoota baay'ee jechuuti kanneen akkanaa kana dubbatan. أما طريقة دهاة التضليل لهدم أبنية الأخلاقية فهي تتخلص بما يلي. ولما قالت جتشوتا باية تجرى كان قدو إجاد إيراتيف مالي أكدت نمجل إساني حواستك أخلاقا نفسي سني ديغني بيابلي سندن دامو حواستك ومن ضمنها أمة المسلمة أن يقنعوا الأجيال بأن الأخلاق نسبية اعتبارية لا ثبات لها وليس لها حقائق ثابتة في ذاتها فهي خاضعة للتبدل والتغيير. إن جلقبا جدا كافرون عدوين إسلاماتي يا عدوين إسلاماتي كان يدبشوا تجروا إن جلقبا ألو تجروا كنا أخلاق وانت جدا مكو وانك بتمان جرومتي جدني هو بتشيسو أخلاق جتشو يادو ما نكسمتين نمتوك وانكنا غاري ده يوجد نتوك مو غاري بتي جدا وانته أخلاق أني يادو من غاري ده جدا بوا يادا منامله وانك بتمان جرومتي جرا فتتي يوجد جلسة أخلاق ما غاري تيتو أرجع ماله وانتك بتمان أخلاق جدا مهنجرو جتشو حواسة توكو يوكين ألوتا توكو هو بتشيسو لا أجر. إن لما أن يستغلوا بخبث بعض النظريات الفلسفية
التي من شأنها تقليل قيمة الأخلاق في نفوس الناس، إذ تقيمها على أسس واهنة ضعيفة أو على شفا جرف هار، ومتى قامت في نفوس الناس على مثل ذلك تداعت الأبنية الأخلاقية التقليدية. جلقبا نموتا كانت الدام باسوف hawaasummaa isaanii diiganii amala gaaricha keessa jiru dhabamsiisanii gara loonitti jijjiiruuf loon taasisuudhaaf maal fayyadamuu qaba? Jalqaba tiyoorii yookiin immoo oduu filosoofii kan akhlaaqaaf iddoon kennine kanneen kana nan dhagaha. Gaaf tokko barataan tokko maal naan jedha, yuunivarsiitiitti namtichi saayikooloojii barsiisu yookiin histirii seenaa barsiisu mata dureen inni gaafa san barsiisu kana lamaan keessaa tokko fuuldura ijoolleetti uffata baafata, uffata ofirraa baafatee jedhu. Asirratti maaltu jira? Falsafaadha kun, waan biraa miti. Uummanni keessa jiraatamu uummata safuu beeku ture. Barattoonni kan isaan keessaa dhufan waan fedhan amantii kama hordofan uummata safuu beeku qullaa deemuuf qaanii ta'uu warra uummata fokkuu ta'uu kan beeku ture. Laakiin hawaasuma kana keessa dhaabatee kana godhe. Kanneen akkanaa kana fayyadamuun falsafaa waa'een akhlaaqaa barbaachisaa ta'uu dhabuu dubbatu. Kan ragaa irratti hundoofne kanneen kana fayyadamuutiin akka hawaasni tokko akhlaaqa isaanii gadhiisanii badan taasisu. Kanneen kana eessatti agarra beektu? Mana barumsaatti agarra. Mana barumsaatti agarra kanneen akkanaa kana. إن كان بران أن يلفتوا من عند أنفسهم نظريات الفلسفية يخدعون بها الناس لا سيما الناشئون منهم ويستغلون في رغبات المراهقة بالتمرد على الحق والواجب تطلعا لمجد موهوم، وقد تطول فترة المراهقة عند بعض الناشئين إلى آخر ما قال. إني تكو أمري درجة قما فيدموتين أكسما فلسفة يمكن فيلسوفي فإيك قوتشوك أبدا قمت جرا شوك أبدا وائي برا وائي مالي الاستهامة ستتولي جرا شوك أبدا ديبتة وفتة كلها كي أقر سيستة ستتول أمالي يادا جلو أمري درجة قما رتيوك أب سيستة ساعتي كانت قدنا اتفكاتا قرومة اتفكاتا الدو لانا قو بيكم ستفكاتا أمري كان فيدموتين أكنا من أخلاق أسال إيسي بدو تاسسون. إني قرب رافي بايه بتشوك أبن ماني اتخاذ الوسائل العملية التطبيقية لإفساد أخلاق الأمم وأهمها الغمس في بيئات موبوءة بالأخلاق الفاسدة حتى تكون الانحرافات عادة مستطيلة. أكتسمتا هواس فكينيا الرابع رمساجرو ديفي وام فدكون كان كو أمة جرو كان كيسا سسابني أمة أخلاق نساني بدي كيسا جيستني وانتو سقراغرات أكنمني أخلاق كيسا به أبا متاسسو kanneen kun wantoota akhlaaqa namaa dhabamsiisuuf aduwwiin islaamaa akhlaaqa islaamaa irratti xiyyeeffatanii jiran. Kanaaf wantoonni dhufan fakkeenyaaf mana barumsaatti yeroo tokko yeroo fursaan nama dhowwatame carraan ittiin waan tokko hojjechuu danda'an yookiin diinii ofii sirreeffachuu danda'an nama dhowwatame namarra dhaabame yeroo hundumaa yerootti carraa argatan fayyadamanii yeroo isaan hafuura nama kutan jira. Kanneen kun akka namni waa'ee diinii isaa yaadne taasisudha. Kun egaa ergaa keenya jedha Yahudichi. Ergaa nuti warra barumsa qopheessuun wakiilonni keenya kan isaan qopheessanii kaan jechuutiin dubbata isa kana summii barumsa keessa dhokfamee jiru. Summii barumsa keessa dhokfamee jiru jechuutiin himu. Inni kan biraa fi hubatamuu qabu tokko maal inni barnoonni kun isa kamiifiyyuu hin taa'u xiqqoo namoota muraasa ta'uu baate amalli akka laalcha namaatti amala gaarii jedhama malee amala jedhamee wanti beekamaan hin jiru waan jedhamu laalchisee. Laalchi kun laalcha eenyuti? Laalcha malaahidaa warra amantii hin qabnetu amala kana qaba. Warri amantii hin qabne amala wanti jedhamu akhlaaqa wanti jedhamu diinii wanti jedhamu hin jiru jedhu. Kun nisbii jechuun akka amala kaakatiisaatti akka laalcha isaatti malee inni tokko gaariidha jedhu inni tokko gadheedha jedha. Isa biyya tokko fakkeenyaaf inni tokko bitaadha jedhee inni tokko mirga jechuu danda'a, wal darbuu danda'a. Namni harka mirgaa kanaan فلسفي كونس فلسفة مالف برباچ سدو كانتي وانا مدته tokko jira yeroo ta'e tokko biyya keenyatti magaalaa Jimmaarraa ka'ee gara Finfinnee deemutti tun jiru namni ta'e tokko sabaakiidha nama amantii isaa labsu ture karaatti wal bira teenye gaaffiidha jedhamee waan isa mudataa ole hunda gaafata wal gaafanna akkuma beekamu kara deemaan akka wal gaafatu wal gaafanne
وان باينا قافتي فلسفة في الكيسة نقلتي الحمد لله أما نادن دامي دي بسيفين تري فمن ضمنها قافين إنا قافتي سنة كيسة ما تدري كان وجوا والقبة تجرى تري ما الجدا نملكو أكما في إجراء شودن دا وانتم سيرة كان بلوك أما نمنجر أمي وانتكاء أمي هنجرو والرجل ونوكم جتانا هنجر يعني مال جتشو كبر بادي نائب سيقاف هنجرون namni harki mirgaadhaa mirga isa jedhu bitaan bitaadha jira fakkeenyaaf aadaan biyya tokkotti gaarii ta'e biyya tokkotti gaarii miti fokkisaadha aadaan akkanaa jira amantiinis kana wajjin wal qabata waan ta'e amantii jedhamee wanti dhaabbataan hin jiru yoo jedhame akkam jetta gaaffii jedhamu natti kaase yaadan akkuma ammala kaakatiiti yaada jedhu kana fagoo osoo hin ta'in biyya keenya sima gadi aanaa sadarkaa qarooma falsafa filosoofiitiin hin fagaatin keessa illee waan akkanaa kanatu tamsa'aa jira jechuudha egaan ani kanin deebise achi garas seenaa nabi Ibraahim irraa kaasuutiin wantoota jiran nabiyyoonni nabiyyi ta'uu isaaniitiif maaltu akka mirkaneessuu qabu ka'uutiin yaa'u wantichi politikaadha waan ta'eef jalqaba seenaa achirraa ka'ee seenaa yeroo murtaa'ee jiruu fi nabiyyummaan nabi Ibraahim dhaabbataa ta'uu eega mirkanaa'e booda nabi Muhammad nabi Ibraahim eega nabiyyi ta'uu isaanii mirkanaa'e eega ergamaa ta'uu isaanii mirkanaa'e wanti isaanirraa argamu rabbirraa akka dhufe san booda wanti namni kungaarii miti jedhu dadhabina sammuu namaa kan agarsiisu ta'uu fi seerri sirriin isa rabbirraa dhufe karaa nabiyyootaatiin barsiifame ta'uu seenaa galmaa'ee lafa jirutu ibsa akka ta'e itti mootiin biran darbe gaafa sana laakiin har'aaf wanti nuti jennu maalinni kanarratti inni jalqabaa akka jarri dogoggoranii kana yaadan wanti isaan taasise maal ture jalqaba akhlaaqa waan jedhamuu fi aadaa jireenyaa waan jedhamu addaan baasuu hin dandeenye jarri kuni isa kanatu wal keessa akka isaan fuudhan isaan taasise inni lammaffaa maddii yaada isaanii kun maddii yaada isaanii kan isaan akhlaaqni akkuma laalchaati malee wanti dhaabbataan hin jiru akka isaan jedhan kan isaan taasise madda yaada namaa taasisan eega nam tokko gaariidha jedhee nam tokko gadheedha jedha ta'e isa nam tokko biyya tokkotti bareedaan biyya tokkotti fokkuu eega ta'e kana jechuun akhlaaqni dhabamuuf ragaadha jedhanii madda yaada namaa taasisan kun ragaa dadhabaa ta'uu isaati inni sadaffaan i'timaaduhum ala afkaarihim wa damaa'irihim faqat waan keessa isaaniitti dhagahamu qofarrattidha waan yaadan sammuu isaaniitti kan dhufe kan keessa isaaniitti dhagahamu qofarratti kan hundaa'an bakka kana ta'eef yaadi isaanii dogoggora isaanirraa ta'e أما مفاهيم الإسلام فإنها قد ميزت الأخلاق عما سواها وميزت السلوك الأخلاقي عن سائر أنواع السلوك الإنسانية فلم تعمم تعميما فاسدا ولم تدخل في مفردات الأخلاق ما ليس منها وهي أيضا لم تعتمد على مفاهيم الناس المختلفة ولم تتخذها مصدرا يرجع إليه في الحكم الأخلاقي وأما العقل والضمير فإنها لم تهملهما وإنما قرنتها بعاصم يردها إلى الصواب كما كلما أخطأ سبيل الحق والهداية والرشاد هذا العاصم هو الوحي الذي نزل به بدين الله لعباده أخلاق إلى الكسي أكاتان هبنون إسلاما أخلاقني وهن دراكا أدبه قبعت بيكمي أكاتان التجرين ناس هجين هجتمس إسا نمني آلين نمني ولي قلاجرات الرا أدى إسا الرا أدى akkas godheeti bakka tokkotti waan sochii namaa hunda akhlaaqa jedheen fudhatu islimnaan keessa galee tokko isaatiinis facaasee akka yaadi kun soba keessa galus hin deemu keessa akkasumas ammoo ammas yaada nama garaagaraarraa wanti garaagaraa maddu irratti sin hundaa'u akhlaaqni islaamaa maddi isaa diinii rabbiin biraa dhufirraatti gad dhaabbata rabbiin ummata garaagaraa kana uume tokkicha waan ta'eef sirri inni baasus kan ummata kana hundaaf akhlaaqa isaanii tolchu ture gabaabumatti yaadi kun akka soba ta'ee fi dadhabaa ta'e kan ibsu sirra islaamaa keessatti إن الإسلام يقرر أن حب الحق وكراهية الباطل فضيلة خلقية نم تقو يوجا جالته ترى يوجب به إسلامنا كيست تكون أمل جاري إسلامنا كيسجرو كيساستك ويقرر أن كراهية الحق وحب الباطل رذيلة الخلقية نمتك يو أرجالتي حق أجبه كن أمل يرى قد أنا أجد مرتس كن بيا كميف أدو كميف هذا كميف نتا
كوان أبتا فهل يشك أحد سوي عاقل في أن هذا الحقيقة حقيقة ثابتة غير قابلة للتحويل ولا للتغيير وإن تواضع على خلافها جماعة ذات أهواء فكينيا فونتكون وان أبتا وان قدي أبتو وان قبتا ما رجتشو شكو دندانا من قلبي قبو وان كان فكينيا إذا نتوكو حقا جري نتوكو حقا متين أرجل أجل أن يادو ننداما وان لغات إجالتشون بيا كمتي ستو دو كمتي ستو يرو كمتي ستو أمت كمبرت ستو حقا جالتشون كبجال قدنا وان أولانا تآجتشون أرى جبوني سكسم فوقسون سامو قد أنتم ما في أمل يرى تأوسات كان في كان فكاتا وان قبتا ما في أبتا تأوسات جتشون إيقان أخلاقني يادو تنتين وان سيرك أبيس قبتما رب الرادوفة ألنا ماتي وجي يرو كميو ديمو بيا كمتتو حواسك موجنين ديمو أخلاقات ألنا ماتو الجولة فلسفان كانان ألا إرقمتوني يهودوتا في مسينوتا ورّي زيونوزمين يجتشولا ورزيونوزمي كنين كان ججيرو كرا باية كرا برنوتا كيسان كرا آدا كيسان كرا فلسفا كيسان كرا دعاتوتاتين كرا إبا غراغراتين وانتو تفيد من كان هندا عمري نماتي في سالة نما فيد موتين عمري درققما كسما سالان دبرتوتا في ديرا كستين وان سفكاتو قبتني دي موتين كنسان هجتشو تجران قوشان أدوين إسلاما ديما جرانو دا نتأمو كان هندو مرة بلساتاني أخلاق أسرق أبشوف قبط إلي برباش سنتوك كلا ما سالي جنة قبط إلي جمالكو واني برادة بره إيقان بكا كانتني سينسا أخلاقا تمر جراجة سينسا أما قربر نوتا يساتي قال إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه يا مولانا لا إله إلا الله لا معبود إلا هو محمد رسوله أولا كان يلقمنا الصلاة والسلام على محمد أبا كندلا